kabajamtoota daawwattoota keenya bakka jirtan hundumatti nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Kun TV Mo'aati. Egaan TV Mo'aa gidduu kana haaluma adda addaa laalchisee, haala biyyaa laalchisee, nageenyuma biyyaa laalchisee, biyyi yoo nagaa ta'e malee nagaan hin jiru gatii ta'ee fi nagaatti jiraachuun hin danda'amu gatii ta'ee fi kanuma laalchisee haala biyya keenyaa TV Mo'aa kadhata biyyaa wajjin uummata wajjiniin godhaa jirra gatii ta'eef nus kadhatuma kana isinii waliin taanee kadhachuudhaaf keessummoota qabadhee dhiyaadheen jira. Keessummoota keenya kanaa wajjiniin wal isin barsiisa. Baga nagaan dhuftee daawwattoota keenya wajjiniin wal nuuf bari. Maqaan koo Alamnash Miijanaa jedhama. Bakka irraa dhufe Buraayyuu waldaa giddu galeessa mootummaa Waaqayyooti. Kanan ittiin tajaajilu kennaa ayyaanaa raajummaadha. Waaqayyo sinaa eebbisa. Ameen. Baga nagaan dhuftee. Baga nagaan nu eddanii. Atis daawwattoota keenya wajjin wal nuuf bari. Ani maqaan koo Margeetaa Maruun jedhama. Kanan dhufee waldaa lakkuu kattaa mulu wangeeliraati. Gartuun tajaajila kooti armooliidha wajjin kan tajaajilu. Tajaajila armoolii. Tole egaan waaqayyoon baay'isnee hin galateeffannaa kallattiidhumaan egaan bakka jirtan hundumaatti keessumaa harmootiin isin jajjabeessuu barbaanna. Maaliif mana keessaa hojiittutuma qabamtaniillee buna danfisaa, waxii ittoo tolchaa, biddeen tolchaallee kadhachaa waaqayyotti haasa'aa deemuun hin danda'ama. Kanaaf kadhata kana nu waliin cina taatanii waa'ee biyyaa akkasin kadhattan isin kakaasuu barbaanna. Harmootii bakka jirtan hundumaatti harmootii duwwaa miti nama hundumaa kakaasuu barbaanna. Tarii hojiitti harmootiin gatii qabamanii fi hojiidhaaf kadhachuu hin danda'u jettanii akkasin hin dhiisne barbaanna. Bakkuma hojii hojjettanitti illee hojiidhuma hojjechaa waaqayyotti yoo boossan, waaqayyotti yoo iyyitan waaqayyo iyya keenya hin dhaga'a. Kanaaf egaan mee sagalee waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbiseetanii waaqayyoon walii wajjiniin hin kadhanna jechuudha. Seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 7 akkas jedha. Yommus waaqayyo gadi qabamuu saba koo warra Gibxii jiranii argeera. Isaan warra humnaan isaan hojjisiisan jalaa ba'uudhaaf iyyatanis dhaga'eera. Dhiphina isaanis an beekaa jedha. Waaqayyo iyya namaa hin dhaga'a. Waaqayyo iyya saba isaatii hin dhaga'a. Imimmaan saba isaatii hin arga waaqayyo. Kanaaf akkuma kana gaanii waaqayyo kadhata hin dhaga'a, iyya saba isaatiis hin dhaga'a. Kanaaf amma gara waaqayyootti wal qabannee iniyyinaa hin boonya. Asteerirra yoo dhaxxanii ilaaltan asteeriinis waaqayyo mana mootummaa keessa isee kaa'e. Yihuudoota irratti du'i gaafa labsame, badiisi dhumiisi gaafa labsame akkas jedheen Mardokaayi akkas jedheen waa'ee saba kanaa cal jetta yoo ta'e mana mootii keessa jira annan oola yoo jette waaqayyo fayyina Israa'eliif Yihuudootaaf iddoo biraatiin dhufa atiif manni kee garuu hin baddu akkuma jedhe. Tarii waaqayyo yeroo kanaaf nu kaa'e geggeessitoota waldaa kiristaanaa waaqayyo yeroo kanaaf nu kaa'e amantoota waaqayyo yeroo kanaaf nu kaa'e. Kanaaf waliin taanee waaqayyoon hin kadhannaa. Mee maal jechuu barbaadduutu kadhatatti lixini saba nu dhaggeeffachaa jiru kanaan waan jettan keessan waan jiru. Namni haaluma keessa jiru keessa ta'e waanuma hojjechaa jiru keessa otoo hojjetu waaqayyoon kadhachuu hin danda'a. Waaqayyo sin nagaa. Namoonni hojii garaa qabu yoo ta'e waanuma hojjetan hojjechaa akka isaan nu wajjin waliin waaqayyoon kadhatan nan barbaadama yeroo kana. Isa kanan dabarsuu barbaada. Gahee kadhataa keenya keessatti keessumaa dubartoota keenya waliin haadholii baay'ee ilaallata jedhee yaada. Haadholiin gahee hundumaadhaan gahee qabu gama hundumaatiin. Biyyaaf illee kadhachuu danda'u. Tokko imimmaan haadholii biyya gargaara. Haadholiin immoo iddoo baay'eetti itti gaafatamummaa qabu. Abbaa manaaf illee itti gaafatamummaa qabu. Biyyaaf illee itti gaafatamummaa qabu. Waldaa kiristaanaa illee isaan harka jirti. Dhalli isaan harka jirti. Wanti ta'u hundumti harmoota irraa waan ta'uufi
qixxa baay'eetti ba'aan duddaa harmootaarra waan jiruudhaaf jechuudha. Qixxa hundumaatti immoo kadhachuun mimmaan haadholiidha fuula waaqayyoos waan ga'uuf hojii gurguddaas waan hojjetuuf dhalallee of jalaa qabu abbaan manaallee jira biyya keessallee firrillee lammiin obboleessillee jira waan ta'eef waa'ee biyya keenyaaf waa'ee dhala keenyaaf waan hundumaaf waa'ee waldaa kiristaanaaf haadholiin baay'ee yeroo tuutti hin kennin qixxuma qixxa jiraatanii lafoo dhaabatanii hojjetaa mootummaallee kan ta'e achi keessattillee yaada isaaniitu kadhate kan mana keessa hojjetanillee kan garuma garaarra iddoo hojichaa irratti bobba'an irrattillee maqaa waaqayyootu waamaa adeemaniitii gaariidha. Keessuma keessaa harmoonni keenyatu calin jedhan ta'e utuu waaqayyoon kadhatanii bareedaadha jecha jedhu irratti dhaamsadha. Waaqayyo si haa eebbisu sirri dhagaanii raajii Ermiyaas boqonnaa 33 irratti akkas jedha. Nan dubbisame sagalee kana. Inni na kadhadhu anis siif nan dhaga'a. Na kadhadhu anis siif nan dhaga'a. Onismoos hiiki inni durii immoo akkas jedha. Gara kootti iyyi anis siifan deebisaa kanatti hin beeknes waan guddaasaa sin agarsiisa jedha. Kanaaf amma iyyi keenya kun waa hin hojjeta jechuudha. Ameen. Waan cabsu hin cabsa. Ameen. Waan sirreessu hin sirreessa. Ameen. Imimmaan haqu hin haqa jechuudha. Ameen. Kanaaf amantii kanaan taanee waliin kadhannaa bakka jirtan hundumaatti biyya keessas biyya alaas warri jirtan yeroo kanatti harka wal qabachuudhaan jilbeenfachuudhaan ilaa yaada tokko taanee gara waaqayyootti iyyinaa waaqayyo iyya keenya hin dhaga'a. Ameen. 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 Wal duraa duubaan amma jalqaba obboleettiin keenya margeen nuuf kadhatti waluma duuba kadhannachuudha taansee obboleettiin keenya raajii Alamnesh nuu kadhatti. Yaa waaqayyo gooftaa si kadhannaa si galateeffannaa galanni siif haa ta'u. Ameen. Ati alfaadhaaf omeekaa jalqabaaf dhuma waan hundumaati. Ameen. Ati Elshaadaa isa waan hundumaa gochuu danda'udha. Ameen. Amma yeroo kana aniif obboloonni koo fuula kee barbaadannaa. Yaa waaqayyo gooftaa waa'ee dhaloota kanaaf waa'ee saba keenyaaf waa'ee biyya keenyaaf yeroo kana si waaqayyo duwwaatti in iyyinaa. Ameen. Isinis gara kootti anis isin dhagaa akkuma nuun jette iyyi koof iyya obboleeta koo kana fuula kee duratti hin dhagaama waan ta'eef ilma waaqayyoo amma si duwwaatti in iyyinaa. Maqaa gooftaa Yesuusiin iyyi keenya nuuf dhaga'amu. Ameen. Maqaa Yesuus nama Naazreetiin amma iyyi keenya nuuf dhaga'amu. Ameen. Gaaf tokko Daani'eliin akkas jedhani yaa Daani'el inni itti abdattu sun si oolcheeraa jedhani innis akkas jedhe waaqayyo na oolcheeras na of kalcheeras jedhe ati oolchaadhas of kalchaadhas ilma waaqayyoo sitti amanna. Laa dhaloota kana fudhannee fuula kee dura dhaabanna. Waldaa kiristaanaa fudhannee fuula kee dura dhaabanna. Yaa waaqayyo gooftaa haala nutti dukkanaa'e kana fudhannee fuula kee dura dhaabanna. Ati oolchaa waan taateef sitti hin iyyina. Maqaa gooftaa Yesuusiin waaqarraa nuuf ka'e. Waa'ee dhaloota kanaaf waaqarraa nuuf ka'e. Waa'ee saba keenyaaf waaqarraa nuuf ka'e. Waa'ee biyya keenyaaf waaqarraa nuuf ka'e. Amma duumessa ulfina kee barbaanna. Amma duumessa nagaa kee barbaanna. Yoo ati nagaa namaaf laatte malee eenyu nagaa namaaf kennuu hin danda'u. Gaaf tokko dubartittii isheen suunaamiin suni nagaadhaa gaafa hidharreeffa mana keessee nagaadha jette. Ila haala rakkisaa kana irratti nagaa labsina. Yeroo muddamaa kana irratti nagaa labsina. Maqaa Yesuusiin nagaan kee lafa keenyaa marsu. Maqaa Yesuusiin nagaan kee biyya keenyaaf haa ta'u. Argamuu waaqayyoo hin barbaanna. Yaa waaqayyo saba keenyaaf si barbaanna. Xixinnayyoof guguddayyoo kanaaf si barbaanna. Waldaa kiristaanaaf si barbaanna. Argamuun kee lafa keenyarraa dhaga'amu. Oolchuun kee lafa keenyarraa dhaga'amu. Waa'ee dhaloota kanaaf sitti iyyina. Na kadhadhaa hin argattu akkuma jette balbala rukutaa isiniif hin banamaa jette. Amma yaa waaqayyo si kadhachuutti jirra. Aniif obboloonni koo fuula keetti iyyuutti jirra.
Maqaa Yesuusiin iyyi keenya nuuf dhagaamu. Inni gaaficha Asteeriif dhageesse har'a iyya keenya nuuf dhaga'i. Inni dhageesse saba Yihuudii oolchite har'a saba keenya oolchi. Nagaan lafa Itoophiyaadhaaf haa ta'u. Nagaan lafa Oromiyaadhaaf haa ta'u. Nagaan ardii kanaaf haa ta'u. Hafuurri nagaa lafa keenya haa marsu. Nagaa barbaanna nagaan si biraa nuuf haa dhufu. Maqaa Yesuusiin nagaan si biraa nuuf haa dhufu. Lafa doona magayyama turra doona morra jeeniyaas. Siif hin danda'ama wanti hundumtu. Haala jijjiiruu dandeessaati. Guyyaa jijjiiruu dandeessaati. Yeroo jijjiiruu dandeessaati. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadha. Wanti dukkana fakkaatu kun ifatta jijjiiramu. Wanti yaa Waaqayyo booraa fakkaatu kun calalatta jijjiiramu. Wanti nagaa hin fakkaanne kun nagaatta jijjiiramu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin jijjiirreerraa jijjiiramu. Shaaturra doona magayyama turra dooniyaas. Ilma Waaqayyoo sitti iyyina. Sitti iyyina. Si waammanna. Nu dhaga'i. Yaa Waaqayyo nu dhaga'i. Yaa Waaqayyo nu dhaga'i. Gurra kee gara kadhata keenyaatti nuuf qabi. Nuuf deebisuudhaaf Waaqarraa ka'i. Dhaloonni kun oolani. Dhaloota kana oolchi. Oolchuu Waaqayyoo oolchi. Gargaaruu Waaqayyoo gargaari. Maaloo gargaari. Gidduu nuuf gali. Itti nuuf darbi. Ladana magayyama doona magayyama turra dooniyaas. Iyesuus. 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 Oolchuun dandeessaat. Nama barbaaduuf gara biyya lafaa dhufte. Waa'ee koof waa'ee obboloota kootu gara lafa kanaa si fide. Maqaa Gooftaa Yesuusiin sin kadhadha. Du'i obboleessa koo sitti dhaga'ama. Du'i obboleettii koo sitti dhaga'ama. Sabni kun oolani. Oolani. Oolchuu Waaqayyoo oolchi. Lafa dana magayyama doona magayyama turra dooniyaas. Lafa keenya sitti laanna. Biyya keenya sitti laanna. Nagaan lafa keenya irraa dhaga'amu. Nagaan biyya keenya keessaa dhaga'amu. Doona magayyama doona magayyama doona. Ameen. Maqaan kee haa eebbifamu. Ameen. Ati Waaqayyoo keenya. Ameen. Ati gargaaraa keenya. Ameen. Ati jiraachisaa keenya. Ameen. Itti gaafatamaa jireenya keenya. Ameen. Itti gaafatamaa biyya keenya. Ameen. Itti gaafatamaa mana keenya. Ameen. Si galateeffannaa. Ameen. Yaa Gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Ameen. Ati Waaqayyoodha maqaan kee haa eebbifamu. Ameen. Ati jiraataadha maqaan kee haa eebbifamu. Ameen. Ammoo yaa Waaqayyo Gooftaa si galateeffachaa si kadhanna. Maaliif akkasitti iyyaa jirru beekta? Maaliif akka harka keenya gara keetti kaasneef jirru beekta? Maal takka nu mudatee jiru beekta? Maal akka rakkannee beekta? Amma maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin Waaqarraa gara keenya akka ilaaltu barbaada. Ameen. Keenya ilaaluun jaalala kee haa ta'u. Ameen. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin gara keenya ilaaluun jaalala kee haa ta'u. Ameen. Inni nutti ulfaate siif danda'ama. Ameen. Inni biyya keenyatti ulfaate siif danda'ama. Ameen. Waaqayyoonni saba keenyatti ulfaate siif danda'ama. Ameen. Abbaa wanti hundumtinuu siif salphaadha. Ameen. Yaa Gooftaa koo maqaa Yesuus Kiristoosiin waa'ee biyya keenyaa harka kee diriirsuun jaalala kee haa ta'u. Ameen. Yaa Gooftaa maqaa Yesuusiin harka kee diriirsuun jaalala kee haa ta'u. Ameen. Gaaf tokko akkas jette bartootaani nagaan isiniif haa ta'u jette. Ameen. Nagaan waan hundumaa gatii dursuufi. Ameen. Yaa Waaqayyo nagaan waan hundumaa gatii hangafuufi. Ameen. Sabni nagaa qabaate jiraachuu gatii danda'uufi. Ameen. Nagaan kee sabatti gatii yaa Waaqayyo Gooftaa nagaan kee sabni ta'eef jiraachuu danda'a. Ameen. Nagaan kee sabni ta'eef tajaajiluu danda'a. Ameen. Nagaan kee sabni ta'eef yaa Waaqayyo qixa hundumaatti birmadummaa qaba. Ameen. Waaqayyo biyya keenya nagaa dhabe. Ameen. Waaqayyo saba keenya nagaa dhabe. Nagaa boora'ee kanaaf nagaan isiniif haa ta'u sagalee jedhu dhageessiste. Ameen. Ayyaana nagaan gidduu keenya gidduu biyya keenya saba keenya gidduu akka deddeebitu si kadhadha. Ameen. Maqaa Gooftaa koo maqaa Yesuus Kiristoos humna nagaa fudhu biyya keenya kee deddeebi'i. Ameen. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus humna nagaa fudhu biyya keenya kee deddeebi'i. Ameen. Wanti nagaa biyya keenyaa booressu. Wanti dhiiga dhuguu barbaadu. Wanti mul'ata wala deema nyaachuu barbaadu. Wanti kaayyoo wala deema karaa tambisuu barbaadu. Wanti deemsa waldaa kiristaanaa maseensu barbaadu. Wanti mul'ata biyya keenya kee jiru gabaabsuu barbaadu. Inni hamaan suni harika Waaqayyo Waaqa jiraata jala of galcha. Seexanaan mormaa inni sinniisee baqata. Sagalee kee keessatti jedhamee jira. Ameen. Kanaaf yaa Waaqayyo
Amen. Ayyaana keetiin haala akeeka keetiin haala Amen. lubbuun tokko akka hin miidhamne lubbuun tokko akka hin cabne sabni keenya akka hin booramne biyyi keenya akka hin booramne humna booraa baatee kan deemu ergama booraa baatee kan deemu humnichi inni bara dhumaa suni hafuurichi inni didaan bara dhumaa suni biyya keenya irratti hojjechuu kan barbaadu yoo ta'e aniif sabni kun walii gallee hamma qeexxaanerra Amen. maqaa gooftaa koo maqaa yesuus na qeexxaamu koo Amen. maqaa yesuus na qeexxaamu koo Amen. humni ulfina keen ala ergamni ulfina keen ala sagaleen sagalee kee ala biyya keenya irratti hojjechuu kan barbaadu waaqayyo gooftaa isaatii kanaa kaase humna waaqarraas biraa dhagahameen maqaa yesuus na qeexxaamu Amen. maqaa iyyesuus na qeexxaamu Amen. wanti keenya irraa qeexxaamu Amen. biyya keenya irraa qeexxaamu Amen. biyya alaarraa biyya keessarraa fagoorraa dhiyoorraa saba darga kennuun irratti hamoo baafachuu kan barbaadu hangoo agarsiifachuu kan barbaadu inni hamaan suni humnichi hamaan suni ergamichi hamaan suni lornannanna diikatoola motee magassa akeekatin baasin yaadatin baasin akeeka yaade hojjechuu kan barbaadu maqaa gooftaa koo maqaa yesuus kiristoosin sa'aatii makanaa kasi hawwaraanamu Amen. inni hamaan sun hawwaraanamu Amen. ergamni hamaan sun hawwaraanamu Amen. labsiin dhiphinaa labsiin du'aa ulfina keef kan hin taane ergamni hamaan Maqaa Yesuusiin. seexanoota irraa kan ramadame Maqaa Yesuusiin. humnoota garaa garaa irraa kan ramadame biyya keenya Itoophiyaa irraa maqaa gooftaa koo maqaa iyyesuus hawwaraanamu Amen. humni hamaan saba keenya irraa hawwaraanamu Amen. humni hamaan saba keenya irraa hawwaraanamu Amen. maqaa iyyesuus hawwaraanamu Amen. galanni siif haa ta'u Amen. Lorde Kratina sedele mocha magata Amen. magaya. Maqaa Amen. gooftaa koo maqaa Iyyesuus Kiristoos saba keef dhaabadhu. Amen. Nagaan biyya kanaaf haa ta'u. Amen. Nagaan biyya keenya Itoophiyaaf haa ta'u. Amen. Nagaan ardii biyya keenyaaf haa ta'u. Amen. Waaqayyo gooftaa nagaan biyya keenyaaf haa ta'u. Amen. Nagaa labsineerra. Amen. Nagaa. Amen. 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 Waaqayyo. Amen. 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 Waaqayyo biyya keenya. Lovaradona mas galavadona. Amen. Torlavadona magaya torradona morrajenias. Amen. 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 Lovaradona. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Amen. Yaa isa kadhata dhageessu. Yaa isa iyya dhageessu. Amen. Galanni siif haa ta'u. Amen. Galanni siif haa ta'u. Amen. Yaa Waaqayyo Abbaa, gooftaa boo'ichi hin ga'anuun jedhe. Amen. Ba'aa ulfaataan hin ga'anuun jedhe. Amen. Dukkanni kun hin ga'anuun jedhe. Amen. Yaaddoo kana hin ga'anuun jedhe. Amen. Ollixuuf gadi ba'uu yaaddoon hin ga'anuun jedhe. Amen. Sin dadhaboota nana ba'an keessan kan isinitti ulfaate gara kokottaa anis isinan boqochiisa jette. Amen. Maqaa gooftaa Yesuusiin nu boqochiisi. Amen. Biyya keenya boqochiisi. Amen. Saba keenya boqochiisi. Amen. Waaqayyo saba kee boqochiisi. Amen. Boqonnaan saba keetiif haa ta'u. Amen. Aragalfiin saba keetiif haa ta'u. Amen. Du'a dhaabneerra maqaa Yesuusiin du'i haa dhaabbatu. Amen. Dhangala'uu dhiigaa dhaabneerra maqaa Yesuusiin haa dhaabbatu. Amen. Gooftaa du'a dhaabneerra maqaa Yesuusiin haa dhaabbatu. Amen. Hinkaanuun jedhi gooftaa. Amen. Hinkaa jedhi gooftaa. Amen. Du'a ilmoolee haadha hiyyeessaa hinkaa jedhi gooftaa. Amen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gadadoo kana hinkaanuun jedhi. Amen. Dhiphina kana hinkaanuun jedhi. Amen. Yaa Waaqayyo hingaan kee hingaadha. Amen. Homtuu sir'ee viigaa Dala doona dunas. jana magaya doona maas. Maladona magaya matura Isa donas. jabaa gararraa kan jiru jabaan si duwwaadha. Amen. Amen. Jabaan si duwwaadha. Amen. Jabaan si duwwaadha. Amen. An jabaadha kan jedhe irratti ati jabaadha. Amen. Ani irree qabeessa kan jedhe irratti ati irree qabeessa. Amen. Irree kee jabaadhaan ka'e. Amen.
Ya isa jawwicha gattumtee kai. Ameen. Ya isa boficha kukkuttee kai. Ameen. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Dhiiga dhugee inni bare. Maqaa Yesuusiin. Ardii biyya keenyarraa dhiiga dhugee inni bare. Maqaa Yesuusiin. Maqaa gooftaa Yesuusiin hin waraanna. Ameen. Maqaa gooftaa Yesuus isa du'aa mo'ee ka'een hin waraanna. Ameen. Jawwichi kan waraaname haa ta'u. Ameen. Jawwichi kan waraaname haa ta'u. Ameen. Jawwichi kan waraaname haa ta'u. Ameen. Kana booddee dhiiga hin dhuddu. Ameen. Maqaa gooftaa Yesuusiin si waraanneerra. Ameen. Hallelujah. Ameen. Abbaa firdii qajeelaa kai. Ameen. Firdii qajeelaa qabadhuu kai. Ameen. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Ameen. Galanni siif haa ta'u. Ameen. Imimmaan haadha hiyyeessaa haqi. Ameen. Imimmaan haadha hiyyeessaa haqi. Ameen. Gooftaa hin gaanuun jedhe. Ameen. Hin gaanuun jedhe. Ameen. Nu nuffisiise. Hin gaanuun jedhe. Ameen. Garaa madaa'e fayyisi. Ameen. Yaa Waaqayyo lafa keenyatti araarami. Ameen. Biyya keenyatti araarami. Ameen. Araara keetiin kai. Ameen. Irree kee jabaadhaan kai. Ameen. Waan hiikkachiistu hiikkachiisi. Ameen. Waan diiddu diigi. Ameen. Waan qajeeluun irra jiraatu qajeelchi. Ameen. Dubbiin kee aangoo qaba. Ameen. Aangoo sagalee keetiin kai. Ameen. Galanni guddaan siif haa ta'u. Ameen. Waaqa Asteer arras waaqa keenya Ameen. ati kai. Ameen. Du'a dhalootaan barbaannu. Eeyyee. Du'a ola deemaan barbaannu. Eeyyee. Yaa Waaqayyo hin gaamaaloo. Ameen. Hin gaamaaloo. Ameen. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ariifadhu. Ameen. Waan gooteef si haa galatu. Ameen. Biyya keenya waan dhageesseef ulfaadhu. Ameen. Manni nama hundumtuu gammachuudhaan haa guutu. Ameen. Biyyi keenya gammachuudhaan haa guutu. Ameen. Qilleensi nagaa kaabaa, kibbaa, bahaa, lixaa walakkeessa lafaarratti qilleensi nagaa haa qilleensa'u. Ameen. Qilleensi nagaa haa qilleensa'u. Ameen. Qilleensi nagaa sibiraa biyya keenya irratti haa qilleensa'u. Ameen. Kaabaa, kibbaa, bahaa, lixaa walakkeessa lafaatii wawwaannaan du'i hin dhaga'amin. Ameen. Qilleensa nagaa ka'ii qilleensa'i. Ameen. Haaleluyyaa. Ameen. Kaabarratti haa qilleenfa'u. Ameen. Lixarratti haa qilleensa'u. Ameen. Baharratti haa qilleensa'u. Ameen. Waaqayyo kallattii arfanuu irratti haa qilleensa'u. Ameen. Yaa qilleensa nagaa, yaa qilleensa nagaa. Ameen. Haaleluyyaa. Ameen. 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 Awaaja. Ameen. 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 Qilleensa Nagaa, 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 nagaa. Nagaa, 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 nagaa. Ameen. 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 Lava torra jina magaya matorra donias. Ameen. Oh, Ameen. labsi nagaa. Oh, lavurra dunas. Ameen. Ameen. Qilleensi nagaa, qilleensa. Ameen. Ameen. Lava donas. Dhaloonni kadhatan hin oolu. Amen. Dhaloonni kadhatan hin oolu. Amen. Sitti kan baqatan hin oolu. Amen. Waaqayyo saba kana fudhannee sitti baqanna. Amen. Yaa Waaqayyo dargaggoota kana fudhannee sitti baqanna. Amen. Waaqayyo abboota keenya haadhota keenya fudhannee sitti baqanna. Duumessa nagaa Waaqayyo. Duumessa oolchuu Waaqayyo. Duumessa ceesisuu Waaqayyo. Gaaf tokko Museedhaan akkas jette. Yaa Musee inni harka kee keessa jiru dhimma baasa jette. Amma yeroon kun yeroo dibati dhimma baasudha. Yeroo humni kee dhimma baasudha. Yeroon kun yeroo sitti yani argatanidha. Amma sitti yina. Waaqayyo sitti yina. Maqaa gooftaa Yesuusiin oolchuun kee lafa keenyaaf haa ta'u. Oolchuun kee lafa keenyaaf haa ta'u. Dubbiin wala jijjiiru. Waaqayyo wala jijjiiru. Dunkaanni gaddaa balbala namootaa irraa ka'u. Nurraa kaasi. Waaqayyo gooftaa waan hundumaa nagaatti nuuf jijjiiri. Nagaa barbaannaa nagaa nuuf fidi. Waan kana gootuuf si haa galatu. Amen. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Eebbifam, galateeffam, maqaa isa ittiin natti tola jette. Isa deebi'ee ulfinaan dhufu. Ilma kee gooftaa Yesuus Kiristoosiif jettee nu dhaga'i. Amen.
Tole gaan daawwattoota keenya waan nu wajjiniin ba'aa kana hirmaattanii nu wajjin kadhattaniif Waaqayyo sinaa eebbisu gaanii gara xumuraatti dhufneerraa xumura irratti mee dhaamsa daawwattoota keenyaaf qabdan. Waanan jechuu barbaadu armee koo obboleettii koo ergaan siif qaba. Yeroon haadha ta'uu kee yeroon barbaadamu yarichi amma. Armee koo akkati sabbata kee ikkattee waa'ee dhala keetiif iyyituuf yarichi amma. Waaqayyo nu dhagaa. Ameen. Waaqayyo hiika qaba. Ameen. Wanti hundumtuu hin jijjiirama. Ameen. Fuula keenya gadde kana Waaqayyo kolfatti nuuf hin jijjiira. Ameen. Armee koo obboleettii koo bor guyyaan jetteen taa'e yeroon fayyina amma jedhamee akka caafamee jiru. Waa'ee dhaloota kanaaf yeroo Waaqayyo nu barbaadu yeroo waamichi keenya guyyaan isaa yeroon isaa amma waan ta'eef harka wal qabannee ganama galgala guyyaa utuu hin jedhin haala mijatuuf haala mijanne utuu hin jedhin yeroo nuun itti waa'ee dhaloota kanaaf waa'ee biyya keenyaaf waa'ee saba keenyaaf waa'ee mootummaa keenyaaf yeroo nuun itti iyyinu yeroon isaa amma ga'eera. Guddaa galatoomii dhaamsa daawwattoota keenyaaf. Dhaamsan gabaabaan qabu Asteer iyyite iyyishees dhaga'ame Mordekaayin oosheera. Iyyi keenya baay'ee hin dhaga'amu fuula Waaqayyoon duratti gatii ta'eefi kana bichaas miti obboloonni dhiiraas hin barbaachiftu iyyuudhaaf boo'uudhaaf Waaqayyoon kadhachuudhaaf warra akka Daawit fa'aa iyyanii dhahicha dabarsaa ture iyyanii saba Waaqayyoo ooshaa turaniiru namoonni baay'een gatii ta'eefi iyyaa Waaqayyoon kadhadhaa guddaan xinnaan beekaan wallaalaan waa'ee biyya keenyaaf kadhadhaa jecha jiru asirrattan dhaamsa dhaamaa kan koo kanumadha. Waaqayyo isinaa eebbisu gaanii maqaa daawwattoota keenyaatiin galatoomaa isiniin jechaa egaan bakka jirtan hundumaatti dargaggootuun jedhin guddaa xiqqaatuun jedhin hundumtuu boo'aa fuula Waaqayyoo duratti Waaqayyo deebii ariifataa nuuf laataa. Egaan sagantaa kana asuma irratti xumurra gaanii asiin kan nu wajjin turanii Gammeedhaa fi Naatnaa'elii Waaqayyo isinaa eebbisu nagaan nu tura.